Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Caacuu Teek Miidiyaa anundumaan jedhama. Kun sagantaa Caacuu Teek Miidiyaa irraa isiniif dhiyaatudha. Akkuma beekamu Caacuu Teek Miidiyaa irratti sagantaawwan garaagaraa barnoota teekinooloojii, odeessaalee, walaloo'aan wantoota aadaa irratti bu'uureffatan garaagaraa isinii qabannee kana dura dhiyaachuun keenya hin beekama. Sagantaa telekominikeeshinii irratti bu'uureffate tokko qabannee isiniif dhiyaanne irra telekominikeeshinii kan ta'e Safarikoom irratti kan bu'uureffatedha. Wantoota telekominikeeshinii kamiiniyyuu faayidaa akkamii akka inni nuuf fidee dhufu keessatti tajaajila kennaa ture irratti maal akka kennamaa turee fi faayidaa maalii akka irraa argannu immoo kan waliin ilaallu ta'a. Geetoo Waaqayyaatiin qophaa'ee isiniin affeeraa kan jedhamu yoo ta'u, dhaabbata jalqabaa Itiyoo Telekoomitti aansee Itoophiyaa keessatti tajaajila telekominikeeshinii kennuuf guyyaa lakkaawwachaa jirudha. Tajaajilawwan garaagaraa kennaa kan jiru yoo ta'u, tajaajila neetwoorkii moobaayilaa kanneen akka bilbila moobaayilaa yookaan moobaayil telefoon kan jennu, daddabarsa maallaqa moobayilaan moobaayil manii tiraansfiir, meeshaalee elektirooniksii, kan daldalaa, kan koompiyuuteraa kan jennu kennaati kan inni argamu.